Akkam jirtu daawwattoota keenya odeeffannoo neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Lakkoofsi godaantota Itoophiyaa gadhiisanii ba'anii dabalaa jira jedhame. Gabaasni haaraan lakkoofsi godaantota karaa baatiin Itoophiyaa gadhiisanii ba'anii 18 dabaluun ibsame. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM bara darbe keessa lakkoofsi godaantota karaa baatiin Itoophiyaa keessaa ba'anii 18 dabaluu ifa godhee ture. Lakkoofsi waliigalaa godaantota daandii balaa kanarratti galmaa'an kan bara darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu 18 dabaluun walakkaa kilaa ol ga'uu ibsame. Daandiin addunyaa irratti namoonni baay'inaan keessa darban keessaa tokko yoo ta'u, godaantonni 100,000 lakkaa'aman daangaa sana qaxxaamuraniiru. Godaantonni harki caalaan isaanii seeraan ala kanneen geejjibsiifamanidha. Lakkoofsi namoota daandii sanaan bara 2024 galmaa'anii bara 2025tti gara 560tti ol guddateera. Gabaasni sun daballii kana sababa jijjiirama mala kontirbaandistoonni buufataalee sakatta'insaa bira darbuuf itti fayyadamanii fi karaaleen filannoo Jibuutii keessa darban jiraachuu isaati. Godaantota daandii sanarra jiran keessaa 97 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an, isaan keessaa 95 rakkoo dinagdee godaansa isaaniif sababa guddaa akka ta'u dubbatu. Irra caalaan isaanii naannoo Oromiyaa, Tigraay fi Amaaraa irraa kan ka'anidha. Godaantonni sunneen biyyoota ollaa Somaaliyaa fi Jibuutii akka bakka cimsaatti fayyadamu. Waggaa kana keessa godaantonni 922 du'aniiru yookaan achi buuteen isaanii dhabameera. Kunis lakkoofsi namoota du'anii bara 2024 galmaa'ee dachaa lama jechuun jedhama. Yeroo sanatti namoonni 558 du'aniiru. Dhimmi biraan gabaasa kana keessatti ibsame lakkoofsi namoota dirqiin Saawud Arabiyaa irraa deebi'anii dabaluu isaati. Waggaa tokko qofa keessatti godaantonni 95,100 deebi'aniiru. Bara 2017 irraa eegalee lakkoofsi namoota deebi'anii 750 ol taasiseera. Lakkoofsi daa'imman dirqisiifamanii deebi'anis beentaa ofiin dabaleera. Kunis dubartoonni deebi'an Saawud Arabiyaatti da'anii gara biyyaatti deebi'uu isaaniiti. Godaantonni humna waraanaatiin jeequmsaaf saaxilamus hidhaa lolaa miidhaa daldaltootaan raawwatamu. Dhaabbatichi dabaluudhaan guddinni dinagdee bara 2026 Itoophiyaa keessatti ni mul'ata jedhamee eegamu dhiibbaa godaansa irratti mul'atu hir'isuu danda'us baasii jireenyaa fi rakkoon heddummaa itti fufuu akka hin oolle ibseera. Waantotaanuun dhaabbata finaansii Keeniyaa Equity jedhamu karoora gabaa baankii Itoophiyaa seenuuf kan ture keessaa of baasuu ibse. Dhaabbatni Equity Group karoora gabaa baankii Itoophiyaa seenuuf ture jijjiiruun gara Angoolaatti xiyyeeffannaa isaa naanneffachuu gabaase. Dhaabbanni finaansii Keeniyaa guddaa Equity Group Holding jedhamu karoora gabaa baankii Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf ture gara Angoolaatti jijjiiruun gabaafame. Dhaabbatichi sababoota yaada isaa jijjiirsise keessaa adeemsa gabaa baankii Itoophiyaa seenuuf taasisaa ture keessatti harkifannaa mudate ta'uu ibse. Itoophiyaan waggoota 50 darban keessatti yeroo jalqabaaf bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti damee baankii ishee abbootii qabeenyaa alaaf banaa gochuuf murteessuun ishee kan yaadatamudha. Ta'us dameen sun ammallee seerota cimsuun abbaan qabeenyaa alaa tokko baankii biyya keessatti qooda 40% ol qabaachuu akka hin dandeenye ibsee akkasumas abbootii qabeenyaa alaa hundi qooda 49% akka hin caalle daangeffamuusaa akka gufuu guddaatti kaaseera. Hojii raawwachiisaa dhaabbatichaa James Mwangiin kan hoogganamu gabaa Itoophiyaa seenuuf waggoota 7 darbaniif itti waajjira bakka bu'aa banuu fi carraaqqii taasisaa tureera. Haa ta'u malee seerotni itti cimuun adeemsa sana akka duubatti harkisee ibsuun sun immoo dhaabbatni liqii kennuun filannoowwan biroo akka barbaadu isa dirqisiisuu gabaasni Billionaires Afrikaa ni mul'isa. Haaluma kanaan gareen sun bara kana adeemsa haaromsaa fi walitti makamuu damee faayinaansii Angoolaa keessatti adeemsifamaa jirutti fayyadamuuf kan kaayyeffate baankii Angoolaa keessa qooda harka caalu argachuuf karoorfateera. Jijjiiramni tarsimoo Equity Group sun mootummaan Itoophiyaa kaapitaala biyya alaa hawwachuuf tattaaffii godhaa jirullee investeeronni saffisa dameen faayinaansii gara sirna diinagdee bilisaatti ce'aa jiru irratti shakkii keessa akka jiru kan mul'isu ta'uu ibseera. Itoophiyaan ammallee baankota gurguddoo naannoo sana biratti kaayyoo yeroo dheeraa barbaachisaa ta'us turtiin seeraa fi dambiiwwan jiran gara gabaa sanaatti seenuuf adeemsa gaggeeffamu dheeressuu akka danda'an gabaasni bahe ni agarsiisa. Oduu xumuraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii US, Israa'elii fi Iraan hatattamaan waraana akka dhaaban akeekkachiisuun dhaga'ame. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guterres Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan waldhabdee baha giddu galeessaa keessatti uumame hatattamaan akka dhaabsisan dhaamaniiru. Barreessichi kun taatee baay'ee hin mul'annedha jechuun gara dippiloomaasiitti akka deebi'anii fi seerri idil addunyaa guutummaatti akka kabajamu gaafataniiru. Waraanni deebii ta'uu kan jedhan Guterres rakkoo sana keessa haala ittiin itti baanu nu barbaachisaa jedhan.
Guterres ergaan koo ifaa jechuun waraana ba'aa giddu galeessaa keessatti yeroo ammaa gaggeeffamaa jirutti ergaa dabarsaniiru. Keessumaa jedhan barreessaan gamtichaa waraana sanaan haleellaa namoota yookaan siivilii irratti gaggeeffamu akkaan nama gaddisiisaa jechuun qeeqaniiru.